faadhaa salafiyyaa warra ofiin jedhuu fi warra ikwaanaa kanaafoo dhaamsi isin qabdan maali? Gaafii bareeda. Dhaamsiin warra salafiyyummaan if yaamuu fi ka ikwaanummaan if yaamu kana lamaaniif dhaamsiin an qabu. Akka goonu laal kitaabni kun lamaan kun salafiyyaadha. Inni kun ammoo ikwaana. Kitaabni kun laal barruun tun inni kun ikwaana. Kitaabni kun salafiyya barruun tun laal. Amma kam goona seete kana fuunee munkara goona ikwaana kana. Salafiyyaa kana fuunee ma'ruufa goona. Kitaabni rabbi kam jaa jenna amrun bima'ruufin salafiyyaadha. Naayuun an munkariin ikwaana enna taqdiiraa beekadha. Dubbi kana gizee goone isin warri salafiyyaati sakkiin isiniin jiru. Hogguu salafiyyummatti ajajuu feete adillaa namni yoo itti dalage nama rabbii ta'uun adillaa fi hukumii wajjiimta. Ummata Muhammad ayyuhal muslimuun ayata keessa rabbiin akkana jee akkanaa fi akkana tahaa jaa. Ayanni kun maalirra qajeelcha? Salafiyyaa ta'a jechuurra qajeelcha. Hayyee akkanuma jeeti maqaatti dhiisee haayoo rabbiin duruu dubbateemi. Amma fakkeenyaaf diin rabbii kana amrun bima'ruufin naayuun an munkar والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. صفة مؤمن توتاتي صفتي ثاني غاري أجيجنيت هم ترى دوركنيجي غاري نتأجيجوتنا غوسا غاري دا مقايسي صلاة تاي علمي براتو تاي ربي جالتو تاي آخرت أمنو تاي عقيدة تاي أحكام تاي تفصيلا توكو توكو ندباسيتين خصلا واني نمتيمو مقا دهي adillaa isii san dubbattu wajjiima namaa maqaa baasuu odoon taane qaceelfamaan namaa kenna. Qaceelfamaan an kennu kanan namni dalage beeki salafiyya ta'uu ta'a. Taphe hayyeega hoggaan ammaan tana akkas jee kanaaf kanatti hime namni kun booda salafiyya ta'uu ta'a. Amma ma'ruufa jennee kennineef ma'ruufa kana quraanaa qaba. Fuuneeti biyya irratti khutbaa gorsaa muhaadaraa lafaa kanee gisee waa'ee nu barammu maa'u masalaa takkaas kennina. Masalaa tanaas kennineet adillaasiitii wajjifinna. Jaran akkanaa fi kana ta'a waddaliilu qawluu ta'aalaa jenna qabu. Waddaliilu qaala rasuulullaa jenna qabu. Amma namni odoon beene yoo fedhe salafiyyaa ta'u qamal nu dhabu. Hayyee namni odoo quban qabne akka ikhwaan hin taane ammaas fuuneetuma adillaa finnee hogguu ikhwaanat deebinees. Waan akkana rabbiin ni jibbaa. Adillaan qawluu ta'ala qaala rasuulullaahi waan ta'eef akkanarra dhaabbadhee waan akkanaa ja waan kana odoon nama arrabsuu fi xaa'ifaa biyya arrabsu magaalaa guutuu bakka jechuun odoon hin taane. Wanni hin godhuu qabu maali? Wanni nan godhu fuudhee ayata namtichi kun haram dalage. Kaafira jaalatuu ta'uu, muslima jibbuu ta'uu, walaa shirkii dalaguu ta'uu, walaa sifa rabbi awwaluu ta'uu, waan rabbiin jibbu nama dalagee kin godhu badii inni dalagee fi adillaa isaa qofaan hima. Oduun maqaan himne. Hayyee kuni warra bidaati, kun warra salafiyyaa, kun warra ikhwaanaati. Maqaa kana itti dhiisee akka shari'aa rabbii namaa galtu. Namni himan kunis biiti guutuun akka beeytu. Badii inni dalage taakka mas'alaa gaafii takka laala. Shari'aarraa maqe. Shari'aarraa maquu isaatii fi adillaa shari'aarraa inni itti maquu qofaan hima. Kaniin ikhwaanaa fi salafiyyaan himne. Ma'ruufatti ajajeetiin munkararraa dhoorku jira beekan. Amma hogguu kana hawaasni addunyaarra jiru kun muslimtoonni kun akka itti bare sheebaluu bakka kanaarratti adillaaf haalleesse duruu arge. Anachiin adda baasuu deemaa beekan. Sheebaluu bakka kanarratti adillarraa maqee darasaan irra qaraatu haasheetticha san gartu. Nu qaraayisaat adillaa tanarraa maqeefa. Darasaan majlisa wajji qaraatus nagaa fayyaa wal arrabsuu odoon ta'in adillaa kanarraa mayxee haa wal agartu. Odooma maqaa wal arrabsuun ta'in nuti maqaa yaanu maanaaf yaana.
adillaan an irraa maqe tanii irra naqamantu naa jiraattu. Amma fakkeenya dubbii tana wanni godheef fuuneen nama shari'aa irraa maqe adillaa inni irraa maqe wajjin munkara dalayde jenneeni adillaa itti himna. Khaslaa kaafira jaalatuun haraami ayataas baafta. Akkasuma sifa rabbiiti awwale sifa rabbii jijjiireennaan haraami akkasuma. Badii inni dalage kana maqaa waan inni dalage kana maqatti baafnaa odoon tahin ayataan as fidadha. Badii inni dalageen fida murteen irra kenna. Namtichatti dhiiseetumaan haa namni isaa ajaa'ibu an adillaa fidadhee adillaa tanaafi badii nama kana dalageen shari'aa rabbitti kana jaanaa darasaa fi ijoollee xiqqaa guddaa daa'imni hundi haasheeticha san boru. Hayyee nagauma maqaa ikhwaana juu fi maqaa salafiyya juun ha darasaa addan bahin ha sheekkotii addan bahin ha hawaasaa addan bahin akkanuma calee walit dhiibuu odoon ta'in asuma fuutee salafiyyaa maaruufa goota. Ikhwaana munkara goota. Quraana rabbii keenyarra maaltu jira? Amrun bimaaruufin naayuun munkar. Waan haraam ta'uu fi adillaa isaati himta. Taakka. Waan shari'aan rabbiin jaalatu rabbiin jaalataa fi adillaa isaati himta. Lama. Shee baluu keenya kun nu qaraasisaa taasirraa maqee haa darasummaan irraa qaraatu sheeticha ajaa'ibduufa. Ahaa adillaatiin jirre moo jarri kuni walarrabsuu qofaaf maa as jala dhokate nama as jala dhokate kana dirreet as guurra boo maqaa kana nama ayyee amma laal nama dhiiraa dubbii keessa wanni jiru darasaan tun majliisa lama ni qaraati fakkeenyaaf jenna beekadhu majliisa lama qaraati majliisa lamaan itti qaraatu kana keessatti waliin wanta jechuu malee wanni isaan adillaan isaan irra dhaabbatanii walii himan hin jirtu. Fakkeenya irraan deebi'ee alaa dubbiin tun akka nama adda baatu. Maaliin godhuu barbaade? Nam lamaa salafiyyaa fi ikhwaan irra wal lole darasaan. Namni wal lole kun maqaatti dhiisee aayata akkanaatiin adilla irraa mayite silaa ji'eeni. Aayata natti himee kanaa kanamma sheekha gaatimma kitaabni rabbii waan takkan sodaatinaa jee badhufe. Takkan sodaatinaa jee meesumattu dhugaadhaan hin siimaatii jita abbaatu jeen ba sheekhaan bara. Yaa subhaanallah. Pero ajaa'iba rabbii fide. Akkana jee sheekkotii kan dararuu odoon tahin waan juunu kan qabneen harkee beekadhuan. Dubbiin yoo akka deeman darastichi reefu nagaa haasa'u si arraba malee waa takkan qabu. Ammoo mas'alaa tan akkanuma naa goota ha quraana kalaama rabbii keenyaa kan amruun bimaaruuf naayuun munkara kanuma lafa naa keessa. Munkara haraam adillaa isaatii fi isa wajji. Waajiba adillaa isaatii fi isa wajji. Mas'alaa takka takka jira ganda keessa. Yoo ati amma shayni yoo jallate rabbi ittiin qaddarini yoo lafaa ka'ee khutubaa biyya irratti hime darasummaan caljee hasheeqa maqaan dhahin gabareen akka wallaalaaltee beekteera. Jedhee hay kana bar hay maqaa namaa baasuttu naa jemmu bar maa baalu qawmiin jecha nabiin keenya sallallahu alayhi wa sallam maqaa namaa baasuttu naa jemmu munkara daawaa gooteetuma ifa goota ustee shayni kanarraa jaddabe haqa ceelu yoo rabbi khayrii fedheef. Salafiyyummaan kunoo shari'aa rabbiitii maaruufa jennaan caluma jetteet adillumaan diinuma rabbii keetii himta usteeti. Haa odoon beeyne biitti salafiyyaa taatee dhumtu. Ahaa yoo maqaan arrabsan malee dubbiituun deemne asiin na aarsu jira. Amma darasaa lama waliif finna majliisa lamarraa. Majliisa salafiyyaatii fi ikhwaanaa jeniiti waliif finna. Darasaan tu waliif dhufteetti kun salafiyyaa kun ikhwaana jee. Aboo waaniin an yoon dalage ikhwaanummaa jalaa aayata na baasu fiti. Eega amma ni najifamte aayanni na xaaru jiraatu qowaa mire fiti maqaa odoon taane aayata narraafe aayanni sun narraa hafuuf jechaan najifame haa rabbiin ittiin qaddarinii mookamu. Aayata narraa hafe kanii yoon an isa dalage ikhwaa salafiyyaa ta'uun fiti. Haaya kana kuno aayataan ammaysee sababa isaatii ikhwaana ta'eenis fiti. Arraba na arrabsitu kana qabbaneeffadhu. Hogguu ikhwaana jettus aayataan an itti irraa maqe fiti. Saaniin an sababa isaa ikhwaana ta'eef. Aayataan yooniin an isa dalage salafiyyaa ta'uuf kaniin itti dalaguu dhabuudhaan as dura an
salafiyyaa ta'uu dhabee ikhwaana ta'eef aayanni sun naaf dawa'a. Ikhwaanummaan naaf dhukkuba. Aayata kanat raamaytee dhukkubsatte. Aayata kanat dalaydee fayyita. Aayata lachuu lafanaa kaa'e sheekh. Calirraa gana. Darasichas calirraa. Quraanaan sirraa fedha. Hadiisa nabiitiin sirraa fedha. Marree abalufaan abalu. Aboo machitti hin jirru gaa kitaaba rabbiitis ati diin rabbii kanaaf hawwiten see uwwiseen akkas ilaalu jii. Darasicha kanaan ka'a. Ati warra bidaa jibbiteemi. Diin rabbii kana akkas ilaaleessa kanaa see uwwiseemi. Aayataan ani irraa maqee dhukkubsadhe. Dhukkuba kana maqaa ikhwaana baafneef iban. Aayataa yooniin ani itti dalage dhukkuba fayyuun maqaa salafiyya baafneef iban. Fiti. Gizee gorsa lafaa kaatu. Amruun bimaaruufin naayuun ammunkariin maqaa namaa baasuttu wanni si haajamsiisan jiru. Sheeyni kun dogongoruu darasaa fi biitii asirri gartu. Abbaan kitaaba kana guyyaa kutubaa gizee manbara gandii khajallate kama lallaalee wal beeka bar. Namni kun wal beeka maqaa walii baasuttu naa jengu diin rabbii kun fadiya godha. Ilmiin tunka nama shari'aa irraa maqe darasaa nurraan qaraatu san. Hay mookam kitaaba qaraasisaa kitaaba kanarraa hogguu maquu adillaatti argan. Sabbaasaa dhaqa. Mookam yoo inni dideegaa akkasit ta'es adillaan ifa godhan. Amma gizee biyyarra lafaa ka'anii guyyaa rabbii jum'aarraa gorsa himan kana nama kana kanuma maqaan baafneefi bar amruun bimaaruufin naayuun ammunkar godhanii bar. Arrammoo gaafii bareeddu na gaafattee bar. Mookam lallaan nama kana kanuma maqaan baafneefi amruun bimaaruufin naayuun ammunkar gorsi guutuun ilmiin guutuun diin rabbii kun hogguu nama dhaaman hoggudda namaa baasan odooma maqaa namaan baafne ifa namaa godhan haa abbaan qaceeluuni. Dide taanaan haa xiqqaatu haa maal nu dhabu mookam. Iwaa amma darasaa tokko ofirraa dadhabde akhi nama. Salafiyyaadhaa jee mee irra wal taana. Aayataan an isa dalagee irraa maqee dhukkubsadheen kaniin ani ikhwaana ta'een san rabbina irraa qabu fiti. Aayataa yooniin ani isa dalagee dhukkuba fayyuun. Asnaa qaraatu malee laa. Ammaqaa goggogaan irraa jijjiiruu naxxawattaa boo. Akka kanaa miqaa. Onneen teetareefu darastichama majlisa irraa dhufe san boo aayataa yootti dalage anis wajjin salafiyyaa ta'uu deemu. Ta'ee bakka ammarraa kaasee. Aayataas qaraatuun taa'ammoo. Aayanni kun as dura narraa hafee miire. Nama salafiyyaa ta'eyyuu kana rabbiin naa fidee bar. Aayata narraa hafe yoo fide inumaa'uu isaas rabbiin naa ergee galata rabbiitii uqa. Mookam. Aayata narraa hafe aayata natti as qara'u. Ibaaraa isaarra kaayee asirratti kaayoo salafiyyarraa mayite hunoo quraana kanaan rabbiin qiyaamaa si qabuu ta'a aayata jiru kanatti asin qaraane salafiyyaa ta'ee akkanumatti maali boo? Haaya dhaamsiiniin an salafiyyaa fi ikhwaanaaf dhaamu amruun bimaaruufin nahyuun ammunkariin maqaa kana fudhattee hamtuu garte adillaa wajjiin nama adda baasi kheyrii garte adillaa wajjidda namaa baasi. Yoo salafiyyummaa fi muslimummaan ka tokko ta'u taate namni odoo of quban qabne waa salafiyyaa ta'u caljii diinuma himiyyi ittiif hin danda'u rabshaan kaate hunolaa warra bidaan danda'an siin jaa. Maqaan inni khutubaan isaa ka dura ati ikhwaana amma baaduun isaa warra bidaan danda'anii akkana siin jaa. San booda kute. Haaya gaafitti aan. Gaafiin sadaffaadhaa salafiyyaa jedhanii if yaamuu fi muslima jedhanii if yaamuu kamtu irra caala? Gaafii bareeda. Asirratti adillaan muslima jedhanii if yaamuu mee adillaan ikhwaana salafiyyaa jedhanii if yaamuu mee waanjuu if keessaa qaba. Haya ka duratti hin deebi'a. Adillaa muslima jedhanii if yaamuu rabbiin keenya huwa sammaakumul muslimiin. Allahaan muslima jeet isin yaamee je salafiyyiin hin jenne. Rabbi keenya wasanaan baanu abshir. Tokkoo haa ta'u. Wahuma tokkoo kana rabbiin hamirra marate. Muslimaa fi salafiyyaan tokkoo jan tokkoo dhugaa kee tibbaa kiyya fayyaa naade. Rabbiin kee hoo kaati tokkoo jetteen kanaafi kana hamirra marate. Ha ittiin na yaame kana irra sirri. Takdiira malee kun akka quraana qara'uun ta'u. Mookam taakka asnaa kaayi. Maqaa rabbiin baasee caala. Tokko. Kalamaffaadhaa. Maqaa kana baaseeti atilleen baafadhu jee ittiin na yaame rabbi iftiin if yaami jee quuluu aamannaa billaahi akka qalbii itti godhu namni aayatoota kanatti
قولوا آمنا بالله ربي تأمن جاء جيت ونحن له مسلمون نتربي بوتامودا نتي مسلم جاء دا أتفي هيه مكاكنا مسلم جي إفيامين أنجي آية سورة حج كنا خيستي أم مسلم جي تنسيامن أنجي خسورة بقرة كنا خيستي ونحن له مسلمون قولوا خنا رتي أتفيت قمتي آية خنامي نتربي بوتامودا جنة إفيامو قبل أكنا جاء إفياما أجي أكنا جي إفيامي خنا ندامي أكنا جيتين سيامي آية دراتي أتيو أكنا جي إفيامي أكنا نانجي لما بي تولبو آية نسادة فادا قرآن خانم بوسي غلط ربي تبو تبي لال كشاشي نكالفن نتين تبني خام أيوخي يا أخي نما وانتي odoo wallolanii yoo dhugaa taate faayoo itti maal dhugaa taate miicalli beena irraa wayin siima akki jeemaas ayata kaan keessatti he ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين أنيو ترى بريتشادا أنيو ترى تولشادا لا أحد تقول ننجر نما قم رب نما يامي ممن دعا إلى الله نما جمع الله نما يامي إلى التوحيد وإلى طاعته خنا نما يامي أما بر سلفيان توحيد ينيمي تولي على سنة والجماعة ينيمي تولي أكيد ربين نما خرا توحيدا نما يامي رنمني غاري داني جراي جها وقال إنني من المسلمين أم مسلم تو تراي نما جير نمني غاري نجرا مكان خنا ربري دنجرو يكم هاي مكا أم مسلم الرا وقال إنني من السلفيين جتشو دون تين هيه أكرر خالق غيني كان أمال جنة ديرو خبجا قرآن أما جولة تيني دراسات أمالين جا مسلم توتا أمالين جا خبجوما كلام مربي خناو خبجو داف مكا سلفيات إفيامون دس هجو سيغودين سينجوان خبجوما كلام ربي تيف خربين خنا الرج على جي رب ما خنا في جي هي ومن أحسن جيبي والله يا ربي غيا تقدير على إنه جلالين رت لا أحد تقول خنرة مكا بريدا بافتن جرو جاكا وقال إنني من المسلمين خجي خنر أم مسلم تو تراهي نما جيرا نمني تكو خير بريتشاتي خير تولشاتي قولا جما جتشاتي تمييزا وقال إنني من المسلمين أم مسلم تو تراهي سلفيو تو دون تين كان كلام ربي غنياتيا مكان سلفيو مرة إخوة مالي مسلمة بافتو ترجع على جي ربين سورة فصلت هيه توكو بافتو جي سورة بقرة وقولوا آمنا بالله خجو سان جلتي وقولوا آمنا بالله وما أنزل علينا علينا خسورة على إمراني إلينا خسورة بقراتي هو يفزيدا ولدفا هي خسورة بقرة خنرتي إلينا بالهمزة بالألف آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون أكن جاجيبا نتربي في بوتام ودجا نتي مسلم جاء داجي نينجا هيا يا ربي غي وقال إنني من المسلمين خجيت الربريداجي هيا نبريدا نبرت الله يا ربي موكم هاتهول يو خيسا سيني تكوتهس خربي نبريدا جي خنا بريدان جا قدينو مربيتيفو خبجا كلام مربيتيفو خانو مافوديتين اسما خنا بيتماو قرآن مخانان دانيا إرقودي مقا ببريدان أركي خنا وركنات يبافة نجر مقام كون نجر نجرانجا هوغو مقام كون جراتي ربنا مو مقام خنا بريدان جني خبروتي مي خنا بريدا جي خبجو مربيتيفين فخبجا كلام ربيتيفين قدين ربيتيفين مقام خنا بريدا جان أمو يا عمال فدنا أكنك هي وقال إنني من المسلمين خنا إرّا سر مكان إرّا بريدا دا خنا لا أحد أحسن منه تكو خنا را بريد چنجروجي تكو خنا را تولچ
hin jiru. Eenyuutu irra tolchaadha, eenyuutu irra bareechaadha. Qawlan gama jechaati nama ani muslima jeerra eenyuutu irra bareechaadha, eenyuutu irra tolchaadha. Maqaan tokko hin jiru jee laa linafyil jinsi jedhanii warra luqaa biratti taqdiira Jalaaleeniin godhe kana kana goona beekan. Waman ahsanu qawlan jennaani laa ahada laa kanaatu linafyil jinsi waa takkallee bareeda. Rabbiin gama sadaffaarra maqaan kanaa hundirra bareeda jeera. Ittiin if yaamii jee anilleen kanaanin si yaama jee. Qoy rabbii kana rabshaa godhuu barbaade yoo namni kanaanin si yaame jee suuratul eenyu jenna suuratul hajji. Kanaan if yaami jee suuratul eenyu jenna suuraa baqaraa. Bargaasii maqaa kana baafatee irra bareedaa jee maqaan hundirra hayyee awwaanumaaf ta'e maqaan hundirra kanaaf bareedaa jee hayyee suuraa Fussilat sadiimi haya kadhuma walaa tamuutunna illaa waantum muslimuun hindu'inaadhaa haala isin muslima taatanii maletti illaa waantum salafiyyuuna odoon ta'in quraana gaamma bara qaraatiin akkana itti jirtire qaraatiin shaazillee ni jirtu illaa waantum muslimuun haala isin muslimoota akkana bara haala muslima taatanitti malee hindu'inaadhaa yoo tokko tahaa wal keeysa jiraa jenne yoo hayaa khanaas yoo ta'e maqaa rabbiin marateen irra marata khalaas mantuq isa kana irra naa caala. Wajii afran kanaan akka laalta hogguu maqaa salafiyyummaa deebine hoo maqaa salafiyyummaadha hadiisni man kaana alaa mithli maa ana alayhi ju'u dalagaa nabii fi saaban dalagan dalaguu baana. Ibaaraarra keeysee salafiyyummaa kabaafatetti hin fassaramu. Ibaaraa akkasii irra kaayyiin. Ibaaraan isaa ammoo nama dalagaa nabii fi saabaan irratti tahan irratti heeja. Dalagaa san irratti taha jechuudha. Maanaa nadiisaa. Hayyee maqaa salafiyyummaa moggaafadhaa ibaaraa akkas jettee irra kaa'uu tole nama hin jiru. Rakko. Haaya. Quraanni wasaabiquuna alawwaluuna walladhiina ittaba'uum hogguu jiru dalagaadha warra isaan jala akka jarri kun dalagaadhaan jara kana jala deeme jaa. Dalagaadhaan jara kana jala deemuu malee maqaa jara kanaa baafadhaadhaa. Quraanni kun akkana hin jiru. Dalagaa tana dalagaa jaa. Hadiisni kunoo dalagaa tana kadalagu jaa. Hayyee maqaan salafiyyummaa baafadhaa jiru kadufe yoo ja'ame akhi nama ni'ma salafu anaa laki. Kun ammoo maqaa aqiidaatii maqaa nama du'eeti. Bukaarii odeessisayya. Faatimaan intalti nabii booche akkasitti. Hogguu isiin boochuu nabiin fi qabeeti namni nama hunda dura na dhaqqabu sii jeen akkasi kofalte jaan. Hay hadiisa faamii kana nabiin irratti iqraara godhe salafa jechuun kun aqiidaa mi achitti hadiisa san irratti maqaa nama du'eeti malee. Ansi dura du'uun jechuu warii kan hadiisaa. An salafa siif ta'uun jechuun ansi dura du'uun ni booche edda nabiin du'a tanaaf booche. Hogguu isiin booche abshir namni nama hunda dura na dhaqqabu sii jeen. Haya asirras deebitee maqaa kana duuba eenyu baase maqaa ulamaa baase. Rabbi baase rasuula baase odoon ta'in ulamaa baase. Ulamaan baasuu kana keessatti immoo akka Jibril Dr. Jibril Qamarjee qawlul ulamaa'i yustadallu lahu walaa yustadallu bihi. Jecha ulamaadhaa adillaa barbaadamaaf malee zaattisaa adillaan taatu. Hayyee jecha ulamaadhaa amma salafiyyummaa ulama baase Ibnu Taymiyaa fa'a umaan qabu jee majmuul fataawa waa Sheekh Al-Albaanii rahimahullahu dhugaa dhiiraati. Hayyee isaan jibaala ilmiiti bara. Ulamaa baase ulamaan kuni adillaa mustaqilliin ta'an. Ulamaan kana adillaadha fiddaaf malee isaan mataan isaanii manhajan ta'an. Akki jeebar Dr. Jibril Qamar walgahii Hararii irratti mee maquma kana baafatu irratti qaala Ibnul Mubaarak qaala Ahmad ibn Hanbal qaala sheebalu kana jee malee qaala Rasuulullaahi meehii jeen hin jiru dhuguma. Ulamaan Itoophiyaa Oromiyaadhaa achi jirti walgahii shee'amuu watar as ta'alaal. Sheekotiin tun as jirti. Aayat akkanaati jira sheeka dogongortee hin jenne iqraara kenne. Hin jiru jechuudha. Maaliif
quraana irra hin jiru hadiisa irra hin jiru maqaan kun immoo dalagaa akka jara kanaa dalaguu haju ni jira ha dalagaa akka jara kanaa dalaguu juu kana asumarra dhiiftee yoo dalagaa akka jara kanaa dalaydee Sheekh Zabur guyyaa sana guu caarraan isa ga'umo barjeena haasawa beekalaal fa jeeka anamma akkasaa sanii juun beeku mookam qilleensarra tolbaaseetiin jira guyyaa walgahii sanii maal maqaa kana nabii fi saaba hinjiru jeen dhuga isin himna akkana dhiirti bara akkasii haasawan silaa hinjiru jeen haa ta'u yoonii fi dubbiin dheebuun diin isinit jiraatte maa diin kanatti hin dalaynee jee dalagan tiseenuu malee maaltu isin dhibe jee walaakin quulu aslamnaadha dalagatti yoo dalaga seentanoo maali akkana jechuun deebisaa bareeddu calu jaatuma diin rabbii kana dalagaa jannatani seentanii nama arrabsu maal akkanaa kun maal ta'uu qaba ulamaa baase malee quraana hadiisa irra hin jiru akka doktor Jibril Qamar jeesan quraana hadiisa irra hin jiru maqaan salafiyyaa maqaan jiru dalagaa nabii fi sahabaan dalagan dalaguudhaa jira kanammoo maqaa tana dalagaadhaa malee maqaa nurraa akkana jijjiirradhaa hin jenne nabiin hin jenne quraanni rabbi hin jenne jecha ulamaadhaa malee quraana hadiisa keessa hin jiru maqaan kun hin jiru hoggaan jiru ka as qara'ee ibaaraa isaa maqaa salafiyyaa baafadhaa jiru naa katabuu qaba hin jiru beekan ifin dararin jiin ammoo caarraa namaa kennuun gaarii maqaa salafiyyaa baafadhaa kajuu quraana hadiisa keessa inuma hin jiru walgahii ulamaadhaa oromiyaa tateeyse hararitti yaade reefu hejmeetiin jira yoo dubbii tiyya tuffattan ta ulamoota saniitiin jira isiniifin as baasa hayyee akkana jedhama tokko haa asirra deemsisee maqaan muslimaaniif yaamu quraana hadiisaan dhufeen maqaa salafiyyaaniif yaamu quraana hadiisa irra hin jiru jecha ulamaatii jira wallahu ta'ala alam ammoo ulamaa quraana hadiisaa hoogganaa hayyee niyaan isaanii bareedduu beek niyaa isaanii bareedduu tana dhiiseetumaanan zaata manxuuqa irra deemu jira hayyee zaata manxuuqa irra deemu jira asirra deebi'ee quraana hadiisa irraa hogguu as qaraatee ibaaraa isaa irra keessee salafiyyaadhaan if moggaasaa kajuu hin jiru haya gaafitti aan Gaafiin arfaffaadhaa Nabi Muhammadii fi sahabaan osoo lubbuun jiranii maaliif salafiyyaa jedhanii if yaamu maaliif dhiisan? gaafii bareeda haya nama dhiiraa akkinaa gootu hammatan Nabi Muhammadii fi sahabaan odoo umriin jiranii salafiyyaa jedhanii if yaamuu maa dhabanii irratti wanni kun karaa warra gaggaarii jala deemuu jechuudha. Warri gaggaariin isaan jala deeman eeysa jira sahabaan isamma islaamoyte zabanni isaan duraa kufri Nabi Muhammadis eega warri dachiidhaa badee diin rabbii kana jaddaduu dhufe eeysatti edaa maqaan kun maqaa akkanuma baafame malee sharxii miti jechuudha. Yookaan sahabaan sun ifiyyaamuu dhabnaa wayii irraa irra teechuu mire wanni ittiin ifiyyaamuu isaan dhoorku maqaan maqaa nama du'eeti. Salafa gaggaariin tana dura dabre jechuudha. Salafni gaggaariidhaan sahabaa dura dabre eeysa jiraayii ittiin ifiyaaman du. Hayyee salafni gaggaariidhaan haala gaggaariin sahabaa fi nabi dura dabre eeysa jira aadatal jaaliyyatiin ulaa isaan dura jira. Ifiyyaamnee jechuu akka gartaa sahabaa fi nabi yoo du'e ha du'e immoo sahabummaan kunuu bakka lama baaftee ha jiru nama du'e saniin dabruu maqaa zabana dura dabruu kana baanee ittiin yaamuun ni jira. Sahabaa fi nabiin odoo jiranii nama umriin jiru ha'i fi umriin jiran salafa janiif hin yaamne. Salafa jechuun kun karaa warra nu dura dabree gaggaariidha jechuudha. Namni gaggaariin nabii fi sahabaa dura dabree eessa jirare? Zabana kufrii dhufee alaafatarratti mina rasulii bire asirra dhaabbattee namni as dura isaaniif hin yaamaniin kun kaafira waan ta'eef yaamuun ta'u. Hin yaamnee jettee jala murtee luqaa dhoorkaa shari'aa isaan dhoorka. Shari'aanis ni dhoorkiti. Nabiin ittiin if yaamu sahabaanis ittiin if yaamu dubbiin tun faxinumma feetii beeka.
hiikkaan salafa jeniif yaamu karaa warra gaggaarii tana dura dabree hordofuu jechuudha. Warri gaggaariin sahaabaa dura dabree eenyu jira duuba? Sahaabaan kun nama isaan duubaatu isaaniin ja'a malee maqaa kana ifiin jechuun danda'aniin sii galte hammaati. Laallal maqaan salafiyyaa jenii jechuu salafa jechuu maaliin isiniin jemma irra deebi'ame? Karaa warra gaggaariidhaan as dura dabree jechuudha. Bareeda. Hayyee karaa warra gaggaariidhaan as dura dabreeti. Duuba sahaabtonni nuti salafa jaanii if yaamuudhaaf warri gaggaariin sahaabaa dura dabre sahaabtonni ittiin if yaamu kun eessa jira namni gaggaariidhaan isaan dura zabanni zabana kufriiti amma eegale. Kanaatu salafiyyaa jee ittiin if yaamu isaan dhorka. Namni tokko sahaabaan salafiyyaan if yaamte yoo siin jee hiikkaan salafa saalii jechuun salafni saaliinni sahaabaa dura dabre eenyu jinaa. Kana gaa salafiyyaa jechuun karaa warra salafa saalii irra jirraa jee haya isin jammaa sahabaa akkin isiniin jiru salafni saaliin isin dura dabre eenyu faadha duuba. Kana gaa ati immoo namni jirtu ani nama gaggaarii na dura dabre kanaan hordofa jechuu ni danda'a. Sahaabtonni nama gaggaarii isaan dura dabre ka hordofan eenyu qaban hin qaban gaa achirraa eegale kaayi. Saniifuu ifi yaamuu hin danda'an kaa. Dubbiin tun aqiidaa rabbi biraa dhufte odoo taatee danda'amuu dhabaa. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Nabiin maqaa kanaan ifi yaamuu wanni isa dhorkoo diin kan amma eegale inni muqallidii miti muttabi'un li amrillah muqallid nuyi Nabi Muhammad jala kadeemu nuyi inni hayyee nutis isa biraa isa jalaani amri rabbi jala yaana. Maqaa salafiyyaan if yaamu nama gaggaarii isa dura dabree hordofuu jechuu gaggaariin Nabi Muhammad dura dabre kan Nabi Muhammad hordofu sun eenyu hin jaamu kas dhorka. Ammoo Quraanni Quraana dhugoomsaa kitaabni kitaaba dhugoomsaa ani karaa millata Ibraahiimaan deema waana minal muslimiina ambiyoota kana hunda fabihudaahu muqtadii kun akka jira idduu tana maqaan salafa juu hin jiru. Sahaabarra tas deebita sahaabaan nuti karaa warra salafaarra jirra yoo jan warri sahaabaa dura dabre ka salafa ta'e isaanii ta'e eenyu jiru sahaabaadhaaf salafni sahaabaa dura sahaabaan salafa moo salafaa miti umeettallan mazhaaba salafaarra jiranii sahaabsonni jettaan siin jaa salafa jechuun kun maalii jettaan karaa warra gaggaarii irratti karaa warra gaggaarii kanarratti ta'uudha kana jala deemuu siin jaa. Warri gaggaariin sahaabaan jala deeman sun eenyu faadha jiin ka isaan dura duuba kufriidha namni isaan jala deeman eessa jira diin kana ammatti seenanii. Maqaa kanaan if yaamuu hin danda'an gaa edaa maqaan kun nama gaariin nama dura du'e laa haa gaarii dalagu nama si dura du'e ta'uun sharti. Salafa falahumaa salafa waan dabree jechuudha. Dabruu qaba haa umriin hin jirre ta'uu qaba lugaa quraanaatti bar shari'aadha. Nama gaariin na dura dabreetu salafa jaama. Nama jiru kanaan ammoo hin jaan kun ni jira. Ha isa dura dabree hoo kufriidha. Achirraa eegale sahaabaan nuti karaa warra salafaarra jirra jechuun dandeessu. Eenyu karaan isaan hordofan sun eenyu jennee gaafanna akkas ta'u ka isaan dura du'e hin jiru. Kanaafi sahaabaa fi nabiin maqaa salafaatiin if yaamne. Hadiisni if yaamuu jummoo sun maqaa aqiidaatiin maqaa nama du'eeti. Nama dura dabre namni sahaabaa dura dabre hundi kaafira saniifi nama isaan duraatiin if yaamuu dhaban. Maaliif sahaabaan salafiyyummaan if yaamuu dhabanii jetteen hoggaanni wallaale. Warri sahaabaa dura dabre hundi kaafira kanaaf salafiyyummaan if yaamuu dhaban. Achirraa eegalee miitiin kun. Santaatu waan sahabaan if yaamin if yaamnu nurraa dhaabbadhu jiru. Akkana kunoo gool akkasinnayidha. Tanaaf if yaamuu dhaban. Haaya gaafetti yaam. Mee asirratti mudannoon isin qabdunoo? Waan gaarii saahibban jara tokko maqaa isaaniin beekaa wajji haasawa goone. Waan wajjin haasawa goone kana irraa hin fayyadame. Haawiin hedduudha
tokko kadarasummaan na bira taa'ee tokko kaniin wajjin qaree. Abbaan dhagee hundiif beeka. Amma inni kun gaa kaniin ka wajjin qaree kun baddee isa wajji teenye. Kuni as taa'e lachuu haawiidha. Nin fedha duuba jara kana. Jazaa gaarii rabbi haa kafaluu fi kheyri naa ta'anii waanjuun qaba. Hayyee asirra deebi'eeti gaafii wajji goone. Gaafii tana keessatti akki taa'anuun jeen. Aniin kun salafiyyaa ta'uuf hin barbaadaa jeen. Amma haawuma kanaan hin jaabeekan. Salafiyyaan ta'uu barbaadaa jeen. An ammoo ta'uudhaaf aayataan irraa maqee sababa isaa ikhwaana ta'eef. Ikhwaanni kun dhukkuba inni mireefu. Aayataan irraa maqee ani ikhwaana ta'eef. Aayataan yoon itti dalage dhukkuba san fayyuu inni salafiyyaa na godhu. Aayata narraa irrate. Ati obboleessa gaarii taatee aayata danaa baasuu dhufti kaniinan isa dhiisee sababa isa dalaguu dhabuutiif salafiyyaa ta'uu dhabeef. Aayataan an isarraa maqee sababa saniitii ikhwaana ta'eef. Mee as naa kenniin jeen ta'e ammaa kunoo ammumarraa waan salafiyyaa ta'eetiin jira. Maqaan irraa jijjiiruu migaa adillaan natti haasofita gaati dheebuutiin qabdaa mi jaannam jalaa na baasuu dhufteera. Namni jaannam jalaa na baasuu dhufe aayata badiitti ya dubbatu himuu qaba. Aayataan an isa yoon dalagee xahaaramuun himuu qaba. Aayata san yoon dalagee xahaarame duruun salafiyyaa ta'e beekan. Aayataan an irraa maqee najjifamee fi sababa saniitti ikhwaana ta'eef taakka. Aayataan yoon an isa dalagee xahaaradhee ugaa rabbi na hayyame rabbi na qaddaru ammumaa wayyee. Yoon in isa dalagee salafiyyaa ta'uun lafa kaayee lamaan kana fiti. Afaaniin hin dubbatin adillaa fiti. Haaya kinaataatu gaamma haya guyyaa biroo walitti deebinaan jeen. Kitaaba keessa barbaaddaniif fittanii jeen. Haaya yaan imma amma guyyaa biroo ammas walitti dhufna. Haya saahiba kiyya waan hin seenju. Gaafiin naa dhufe dhiifama naa godhi. Ammas gaafiin naa dhufte majlisni kun walqeequu agarree jira. Majlisa sheeka maqaatti himee beeki gaa isaan. Sheebaluu fi sheebaluu walqeeqaniin jaan salafiyyummaa fi ikhwaanaan. Isaanii walqeeqe kana aayata sheebaluun salafiyyaa ta'e sirreesse ibaaraa isaa. Aayata sheebaluun ikhwaana ta'e balleesse ibaaraa isaatii fi hukumii isaa. Sheekotii tananaa mana dhaqee ati ikhwaana naa jaani aayatuma kana lamaan naaf idiin jeen. Mee yoo dhabde sheekotiin hundi wanni isaan karaa isan qilleensarra jirti. Mee waraabbuma jara lamaanii fidi sheebaluu istawaa akka balleessee ikhwaana ta'e kitaabni ikhwaanaa kun akkana jaabeekan. Kitaaba kana hunda gusumaan itti gabbaase. Saahibni isaa tokko Muzammil. Rabbi amil keessa isaan lachuutu irraa hin fayyadame jara san. Waan akkaan itti irraa fayyadame ganaan himuudhaa ta'a. Bakka gaagaa jiraatanitti isaan amil keessuun jaabar. Hayyee namaan irraa fayyadame rabbi amil keessuu abadan antananumaan jaadu. Kana naa fuutee maal goota gaa kitaaba kana gabbaase. Kitaaba kanarra sifa ikhwaanaatiin garsiise. Sifti ikhwaanaa hadiraa dhaquu. Lallallaan kitaabaan isin garsiisu kan. Hadiraa dhaquu. Maqaa rabbii istawaa istawlaajuu alquraanu makhluuqun jechuu asirra jira. Alquraanu makhluuqa jechuu istawaa istawlaa jechuu asirra jira. Tole kanaan fideegaa. Haaya akka goonugaa. Bakka itti sheebalu ibaaraa tana balleessee sababa isaa ikhwaana ta'e. Bakka sheebalu ibaaraa tana tolchee sababa saniitii nama rabbii salafiyyaa ta'e. Ati anumaan ga'ii naan mana dhaqeetti hima. Haay ati sheekotiin tun lamaan majlisni kun lamaan walqeequu garte mas'alaa ilmiyyaa isaan irratti aqiidaadhaa isaan irratti adillaa isaan irra wal qaban hin agarre. Akkan asirratti dhaabne akka dubbiin tun ifa namaa baatu. Hadiisa tokko nabiin sallallahu alaihi wasallam hadiisa san tajriida irra qaraaneemi. Laa yusalliyanna ahadukum illaa fi banii Qureyza. Banii Qureyza maleen salaatinii je. Huun asis salaati. Huun achi dhaqee salaati. Adillaa jara kana idduu fiddeeti adillaa tanarra dhaabbattee warri asis salaate eeysa laalee warri achi dhaqee salaate eeysa laalee jetta. Khilaafni ulamaadhaa akka jira.
khilaafni salafiyyaatee fi ikhwaanaa arraba malee. Adillaa as fidanii silaa darasaan majlisa hundaa wal loluu qabdi. Aayata tokko as qara'aniiti ati ikhwaana waan taateef akkatti raamayte. Ati salafiyyaa waan taateef akka gaxxamte. Hayyee akkatti haasa'u bareechanii silaa mee haasa'u kana akka bareechina bakka shee abaluu itti qur'aanaa hadiisa kana ugguu qarhaayisu balleeyse. Sifti ikhwaanaa gaa akka balleeysan ja'a bakka inni itti balleeyse fidi. Sifti salafiyyaadhaa akka fassaru ja'a tolche bakka shee abaluu akkasi fassaree shee abaluun ikhwaanaa kun balleeyse waraabbii sheekotii lachuu naafiti. Taa tokkuma naafidi anaatu manatti itti geeysa. Sheekotiin tu waliin ikhwaanaa fi salafiyyaa wal arrabsuu malee adillaa jarri irra wal loluun agarree baru nuti hangammaatti. Namuma wal lolu wandalaatte. Wal loluu malee adillaa jarri irra wal loleen agarree. Amma buluuqul maraam ni qaraana. Mazaaba ni garraa. Shee abaluu wanni kanaan ni taati jee shee abaluu wanni kanaan taatu jee adillaan lafa jirti. Adillaa as qaraa namni. Kun adillaa as qara'uun qabu arraba malee. Mee adillaadhaan jeen dhabne. Sheekotii tana wal arrabsuu isaanii malee waan isaan irra wal xilaatoonfataniif adillaan agarree. Adillaa isaan irra wal dhaban edaan agarreen jeen. Hogguu sirreeffadhe gaammaan bira ga'e. Waaniin an isaan gaafadhe kana odoo isaan na gaafatanii ammaaliin deebisaa jeeti rifadhe. Gabbayee alatti. Eegasiin ijoollee tana kabajuu jammaree kana. As naafeesaa wal taanee jiraatan akkatti jiraatan isaan beekan. Hayyee achi boodaan edaa maqaan kun gaddaafa cinqii malee edaa furmaatan qabu jeetiin laggaafii lama an salafiyyaan ta'uu deema aayataayyoon isa dalage ta'uun naa hime. Ikhwaanummaan dhiisaa aayataan an sababa isaa karaarraa maysee sababa isaa ikhwaana ta'eef dhukkuba sanniin fayyaa aayata na fayyisu yoon isa dalage naa hime. Aayataan an irraa maqees ni himta. Aayataan an itti dalagu salafiyyaa ta'us ni himta. Hin agarre. Haya sheekotii lamaan wal lolte tana bakka shee abaluu ibaaraa itti tolchee shee abaluu ibaaraa itti balleessee warra wal arrabsu garre. Namni kun walii xilaata ta'uu garre. Aayata isaan irra wal xilaatoonfatan fidiboo. Isaan wal loluu garre. Adillaa isaan irra wal xilaatoonfatan fidiboo. Hay maquma salafiyyaa ta'e samaqaan kun taabbudaa miti aayataan jeboo. Kunoo kitaabni aayata inni balleesse himaa. Kunoo kitaabni kunis aayata inni tolche himaa. Asitti irraa maqee aayata akkana godheeti. Asitti irra deebi'ee hadiisa akkanaa sirreessee kaju. Mas'alaa tana wal arrabsuu kiyyaa kee odoon ta'in maqaarra wal loluu odoon ta'in adillaan an irraa maqe adillaa ati irra na deebisuu deemtu fidi hin jiru. Ibtilaa rabbumaa akka waliin fixe jira. Hayyee sakkanaa edaa hogguusiin jara kanaan waaniin an isaan gaafadhu kana odoo isaan na tahanii na gaafatanii mee maalumaan deebisaan jedhe. Waan sheekotii irra wal lolte kana himi adillaa wanaan jedhe. Adillaan qaba wal arrabsuu malee. Haya waan shee abaluu tolche fidi hin agarre. Waan shee abaluu balleesse fidi mujarrada ismii malee. Nin tahaya waanin ta'uun fidi hin jiru mujarrada ismii malee. Haya bakkaan an itti irraa maqee himi hin jiru mujarrada ismii malee. Irra ajaa'iba waan na ajaa'ibsiise darasaan majliisa ni qaraati. Kitaaba tokko qaraan. Sheeka tokkorraa qaraan. Asuma walii xilaata. Sheeka tokkorraa baaniit jirri kun lamaa walii xilaata. Darasaan tun sheeka tokkorra qaraa majliisa kana wajji jiraataa walii xilaata. Xilaatummaa isaanii kana waan hiiku adillaa bakka irratti walit dhufte inuun agarre afaanii wal arrabsuu malee barbozoon jedhamoo maaliin sin jedhe. Shee Mahammad Toofiq laangee aboo bahara ilmiidha irraa haasa'ee bar. Biyyoota Arabaa tana keessa naa deemee je. Sheeka tokkorraa qara'aati. Kitaaba tokko qara'aa duudaa garaa walitti ta'e je. Wanti kun balaadha. Waa'ee paartiidha malee shari'aa miti je. Bahara ilmiiti dhugaasaati. Dubbii sanirraa fayyadamee maaliin godhan amma? Jarri kuni wal xilaatoonfatuu garree mee adillaan isaanii adilluma nagartu. Haya gizee himtan adillaa nama munkara dalagee munkaruma isaatii wajjiimaa ifiifuu qaceelaa.
Jummaarraa guyyarraa gorsa kennamu jiru. Hay guyyarraa nama maqaa baasu jira. Kitaaba rabbi adilluma himnee namni adillumaan qaceelu jiran se'u. Ahaa akkasii mudannoon an mudadhe keessa waaniin jara kanaan ifii gaafadhe. Odoo isaan na gaafatanii maaliin deebisaa? Edaa wanti tun wal arrabsuu malee bakka hin qabduun naa gaafate. Gaafii lamaan gaafadhe laata. Waan iyyoon ani sii dalage salafiyyaa ta'uun. Aayata natti as qaraanaan. Kana eenyu hin kaaredu? Kana ittuma jirare? Hayaboo. Aayata kana aayataan irraa maqeefiti. Kana yoomin naajee yoomna irraa waraabdeeti. Waraabbii tiyya sagalee tiyya takkana itti yoom dhageessi. Istawaa laffasaaruu yoom dhageessi. Qabrii dhaquu yoom dhageessi. Sheebalu ikhwaan hin jenne ikhwaanni warra qabrii gabbaruu asirra jiraa mire. Sheebalu yoo qabrii gabbaruun haraamii himtee usteewoo irraan deemu yoo ikhwaana jeen malee. Qabrii gabbaruun haraamii tanagaa sheeyni keenya kasilaa namni ikhwaana juun kun takkaa qabriin dhayne egaa qaanii egaa gabareet itti koflaami. Edaa tanaaf maqaa bida'aajuu fi ikhwaana juu kana fayyadame jirru. Yoo sifa ikhwaanaa kana adda babaasanii himan sheeyticha kanarratti nagarre laan rakkoo. Yoo sifa ikhwaana juu kana hime sheeyticha kanarra waan kana agarre. Sifti ikhwaanaa ka kitaabni himu kun sheeka kana darasaan uraan qaraatu sila. Hayyee wanni waan kana maqaa baasanii maqaa isaatiin himuu dadhabaniif maqaan ikhwaana juu kun hunda walitti qabataa. Abbaa feete arrabsuu dandeeysa. Ni fayyada. Tanaafi sifa ikhwaanaa himuu dideedhaanu. Salafa jechuun kunis salafu saalii eega maqaa jee waan kana bifuma isaanii yoo calji'ee hime masjiida hundarraa himamu jira. Wanni haarawni inni biyyaa fidu waan hin jirreefi. Waliigalleema? Waan haarawa waan biyyaa fidu waan hin qabneefi. Sifa salafiyyaa qofa caljii himi yoo jetteen waan haarawa biyyaa fidu hin qabu. Sifa ikhwaanaa himi yoo jetteen sheeyninii fi darasaan isaan arrabsantun takkaa bifa kitaabni juu kanan dalayne maqaan kun irratti hin dhugoomu hin mul'atuuf. Edaanuu mokkorrii rabbiitii dubbiin je'eetiin kana booda qorannoo eegale. Akkasitti jechaan irratti xumuruun kana namuu haa qabatu. Wanni dubbii tana didaniif sifa ikhwaanaa himuu wanni didaniif sifa salafiyyaa himuu wanni didaniif sifa salafiyyaa yoo hime wanni kun gisee hunda masjida irraa himamu jira wanni haarawn hin jirtu. Sifa ikhwaanaa yoo hime kun hawarra bid'aa kana hawarra dargaadhaa kana hawarra bakka waalaaltu dhaquudhaa kana namni sheekotiin qaraasu jirtu kana dalagu jirtu hin jirtu. Maqaan kun irratti hin dhugoomuuf namaa isaan ajaa'iba. Darasaa sheeka keenyaan akkana jaan sheeyni keenya isaa yoo takkaa bakka waalaaltu hin dhayne. Sheeyni keenya takkaa qabrii kana takkaa sifana walli. Takkaa akkana hin jenne takkaa akkana hin jenne takkaa akkana hin jenne. Meekka ikhwaanni juu himaa janiin. Akkana jaasiin jaa sheeyni keenya takka akkas hin jenne. Haya akkaataa salafiyyaa mee oosaafa salafiyyaa himaa jettaan rabbitti amanan aqiidaan akkana sifa rabbii akka rabbiin jeetti quraana hadiis akka rabbiin jeetti samiinaa waaxaanaa akkana jaan kheyri jirjirfatan walaa uwwa baraa'u rabbiif jecha jaalatu rabbiif jecha jibbuu jan wanta kana himuu nama dhoorke as dura waan hin jirreef waan haarawa waan fidu waan hin qabneef maqaan haarawa taheet kaayoonsaa haaraya ta'uu diti. Saniifuu maquma qofa malee waan adillaa dur hin himin wanni himan waan hin jirreefi kaayoo salafiyyaa himuu didan. Namtichi kun shari'aa irraa maqee dirree bahu wallaalaan jaahilli gandaatu sheeytichan dhiisu odoo isaan ikhwaanan jenneenuu kana gabareen ni beeyti kunoo kitaaba kanaa qaba. Hayyee odoo isaan ikhwaanan jenneenuu kana gabareen ni beeyti akkana jechuudha dubbiin. Saniif adda baasuu dhabanii maqaa ikhwaana juu fayyadaman. Saniif adda baasuu dhabanii maqaa salafiyyaa juu fayyadaman. Yoommoo kheyrii ta'e gaarii ajajanii hamtuu irraa dhoorkuuf abbaa hamtuu dalage hamtuu isaatii fi adillaa. Abbaa gaariitti ajajuu barbaaddan gaariidhaa fi adillaa. Amrun bima'ruuf nahyun anil munkar والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. حالك كناتين هند ثانيتي داما
yaa rabbi kiyya tasiif jechaa godhi yaa rabbi tafaayidaadhaa godhi hundaahuu وفق الله الجميع السلام عليكم ورحمة